meeqame asirratti naa kataba akka biyyaatti ta'e akka Itoophiyaatti dhonteen akka Araba akka Faranjii tarri guyyaa meeqa. Harri guyyaa sadii halli rabbii isinitti agarsiisu guyyaa 10 ta'ee jira jechuudha erga damoonni kiyya darbe. Isaaniif gaariidha hin beektametti ganni isaaniif gaariidha bara. Amma kaleessa galgala maaliin jedhee sitti fakkaate erga otoo nyaatiin hin dura naannoo ramadaana kana keessa iyyeecha nyaachisuu hennaa namni du'aa'ee barbaadan koottaa'ee jedhee namtichi dhufee nu yaamee jechuudha nu hunda keenyaa yaameet iyyeechaaf laachuuf iyyeechaaf irra zikirii godhuu hennaa jedhe jennaan achumaanan birrii 5 silkii xiyya keessaa qaba kabaree silkii xiyya dudde dubbedha birrii 5 qaba anchi birrii 5 sa keessa na harkaa fudhatanii birrii 2 bichaa jira birrii 5 keessa qaba birrii 5 silkii xiyya dudde dubbee jira silkii yeroo baay'ee achitti chaarjii godha ani mana isaaniitiin chaarjii godha intalli takka hin jirti intalli abaarreen takka na harkaa fudhatte keessa homaan dubbanne zooma jeeti anuu miskiina anuu hin qabu garuu haa ta'u jee birrii na harkaa qabu kennee amman jedhee atiin jedhee amma isin soomaa jirtanii mitiin jedheen naan jedhe yeroo soomaa kana keessa ramadaana kana keessa seexanii hidhamtii mitiin jedheen naan jedhe jannanniin banamaa miti naan jedhe jannanniin banamtii mitiin jedheen naan jedhe maalumaaf dakkasumatti janaa kennu diddanii na boojistanii jedheen rabbiifu ani haadha dadhabduun qaba akkumaati haadha kee kana sarraatanyaa qaxartee haadha kee kanaaf dhiphattu kana anillee biyyatti haadhatu dadhabduun qaba haati biyya sun harka kiyya eeggatti waan hundaafuu anatu ana eeggatti maalumaaf damoozuma kiyya naa kennu diddee na boojistaan jedheen rabbiifu jechuudha. Maalumaaf damoozuma kiyya naaf illaan kansileeshinii kiyya naa kenni yookaan biiroon na deebisi bakka ani minuma kana waan barbaadu damoozni xiyya hoo geesse jaan boohichaa hin fedhu jennaan hin kennanuu jedhan. Amma immoo damooziti naa kenna jennaan boohicha ijoolleen ija tan aanu tanaa'u ija baaseetii ija baasanii fudhasi galee fidi jedheeni. Kamu wazalan nagaachin jeessamu wazalan jirtu erga yookiin. Eshi lubbu. Galee tiiji. Anamma ija baasee tanan yeroo Kun qabu jalqaba. inni bira jira. Baata isiidha. Kan koo Kansileeshinii keessan fudhadhaa bahaa uffadhaa kansileeshin keessan fudhadhaa bahaa iqaamaa qabaattan taanaan maa indomisheedha rakkoon qabu iqaamaa qabaattan taanaan inshuraansii rakkoon qabu inni guddaan iqaamaa keessanii gizee maadaame keessan biraa baatan kansileeshin keessan maadaame isinii laatte taana bakka fedhe hojjechuu dandeessan bakka fedhe. takka immoo kennitu beektaa lubbu. Yaa ganni dhugaa rabbii anaa fi kansileeshinii fudhadhee baheen jechaadha. Ji'a amma reefuu jechaadha. Kansileeshinii fudhadhee baheen ji'a tokko qofa naa kennite abiskoondiingi jala na galchite. Oovartaamii qabdaa na jedhani kazzaa birrii 3,000 narraa fudhatte achi. Yaa maadaamiin takka abaaramtuu dhabeettee sarbitu malee maadaamiin keessanii sharmite kansileeshinii keessa isinii laatte taanani rakkoon hin jiru bakka hundatti dandeessa. Inni guddaan maadaamiin keessa eeyyamamtuu haa taatu. Kansileeshin malaakuu asinaa kansileeshin. ሲጀመርም ደግሞ ኮንትራት ወጋለ ማንቦደ ምርቀ ቀብደን ካንስሌሽን ከሰራ ፈጠሪ ደግሞ Isarmani me lubbu. Ishin jedhani bari baay'ee ishin jedhani nama. Lubbu ishin jedhani me yoo barbaadde nu bira hojjedhu yoo barbaadde deemii siin jedhu lubbu. Yoo deemte immoo hojjechuu hin dandeessu gara biraasii galee akkas amma me Dubaay keessatti akkasitti dhufe. Kansileeshinii naa kennu jette birrii si gaafatti kunoo birrii 3,000 minaamina si gaafatti lubbu. ኢምበርቴጋ በሻን ኢምበርሲስቴጋ ኢምበርሲሰ በረቴም አይ jechuun ijoolleen Dubaay ammaraatii guddaa qabdan isin yoo dandeessan kaashileeshinii isa fudhachuu yoo dandeenye immoo achumas hojjechuu yoo dadhabdan immoo bahus ni dandeessan amma biyyoota biraa amma fakkeenyaaf ijoolleen Joordaan jiran kaansileeshinii jedhamsun iyyuu hin jiru wanni kaansileeshinii jedhamsun iyyuu hin jiru sigalee mirgi keetis hin jiru mirgi keesiif hin eegamu mallaayini keesiif hin laata biyya Dubaay seerrillee sin deeggaraa deebisee dammoo baasiinis niif jira ijoolleenis jirti ijoolleen nama gargaaranis jira. Namuma tokko rabbi kunoo gartee jaanjoo godhee gara magisee dhuumee amma ganni yeroo tokko jarri kiyya kun Ameerikaa deemanii mana wayina galchani beektaa mana fiyaa wayii achi hamman uffata achi taa'inaan jedhanii. Ganni. Asi dhagaan jiru. Achiin booda achi mana san taa'ee jedhe amma jarri kiyya naa dhufutti. Achi taa'ee jiru ijoollee nama meeqa janna seete ijoollee Itoophiyaa nama 3. Anaa wajjin nama 4 kiristaaniin tokko siin jira inni barri qulqulleessaa. Baga. Fachaa kan rifeensa keessa ittan deebi'an maan qinqilimanii.
achiin booda lubbuu anammoo wanti addunyaa kana hojii irra hojjedhee dadhaburraa homaa rakkoo qabu hojiin. Gisee damoosa kan koo yeroo naa kennuu baasanii 800 illee haan hojjedhu 1,000 illee haan hojjedhu ani kan barbaadu dafee damoosa koo kana kennan qofan barbaada. Damoosa kee sa'aatiin naa kennuu baannan ani gaafa sanii nyaadhu dhuguan guyyaa takka dabarraan hin jaaladhu damoosa kee guyyaa na dabarsa. Warra isaaniitti nan hojjedhaa ijoollee saniif guyyaa meeqatti kennamaa lubbuu guyyaa 8 guyyaa 10 guyyaa 4 guyyaa 5 torbee lama faatti kennuuf achisin geetuma hojjetu bakka ijoollee tura kuma horii katti jettu hojjetu ijoollee maaliif damoosa dhugannaan jenne jaani. Takka alaabadha takka amaaraa takka immoo beeku anisiis amaaraa sadeenuu bakka hin dubbatan waa'ee birrii tanan dubbatan jarri kun gizee meeqa lubbuu zimjedhitu man hojjechiisan anis man hojjedhaani bakka fuulan guuraa ufee jennaan ani gaafa kaan namitti obboleetti namicha kiyyaa kan obboleessi namicha kiyyaa fuudhe haadha sii bira dhaqqee achi hojiin baay'ata achi taa'ee birrii siif kaffalaan jedhanii gaafa isaan damoosa marsaa lammataa damoosa guyyaa 8 minamna naa kennuu jammartuni ani namitti tana sagalee qabee ijoolleen teenya tokkoffaa damoosa sii seeraniif fodhamma takka kaleessa joordon irraa fidee gara Dubaayii dhufte jee. Dallala wayii kenneeti fan dallaalli sun gara joordonii gara Dubaayii fide kaleessa damoosa si kaleessa kenneteef damoosa si amma immoo maal jettiin gaafa damoosa kana kennituu fi birriin beektu agartee siin kan Dubaayii birrii Dubaayii ammas xiyoo kana jijjiiranii birrii Dubaayii kana immoo kan biraatiitii jettee na gaafattee achiin booda tiijidhaa ji'a lamaan malee siin kennu naan jette ammaan booda didiin jeen lakkiti gistiin didu haa ta'u naan jettaan ishee ijoolluma teenya sirrii damoosa kan kee maaliif ji'a lamaan fudhatanii barbaadu biirootti na deebisiin ta'u je'eenii joordonii uftilaa iyyoodha. Hin ta'u je'eenii maalfan ji'a lamaan ijoollee qaba je'eenii mana barumsatan ijoollee kaffala je'eenii mana kiraatan kaffala je'eenii itti mitaradda ijoolleen qaba mana barumsatan barsiisaa akkuma kan kee kanatti rakkadha je'eenii je'iti didiin jeen yoo isin si deddeebi biirootti deebiin jeen isin maan nangatti lakka cagasti ani biiroo kasa taa'urra jimma lamaan na haa kennitu naan hin jettu. Ijoollee Itoophiyaa kan wajjin hojjedhe suni gaafa isaan damoosa kana ijoollee damoosa nuu kennaan jettanii tigistii kalli takka kunoo kan alaabaa sun afaan amaarifaatti sin beektu arabaa walii galla kalli tigistii gudhanii cikichikin jaaladhu gaafuun barbaadan nuu haa kennan jette gaafa kaadhani ahaa ji'a 4 taa'ee ji'a tokko akkuma isaaniitti fudhadhe ji'a lammataa sagaleen qabuufi jammare namittiitiya namicha kiyya obboleessa namichaatiin. Ari birrii naa galchuun barbaada birrii kan kolaa galchaa hin jarri sun gaafa naa galchee ani fudhadhe gaata fudhadhe galchi kennaa fi jara keessanii deebisaaf hin jaan isaan naa galchaa hin jaani gaafa isaan naa galchan liqaa isaa isa achumaan kennaa fi hin jaalan bultiin 25 ga'ee jennaan ani qaata sagalee qabeef namicha kiyyaa. Laalamati maaltu jira sitti fakkaate amma fakkeenyaaf ani amma ofumarraa kaasesne taayu. Amma ani hoggaa afur eegalee jira amma biyya kadhatan mana kadhatan. Gizeen beeru jiru sanillee baay'ee carraa irratti fakkaate ani hin beeku. Hiree ta'uu danda'u. Hireen kee kun yeroo tokko manantaan irra si oofa. Gizeen beeru jiru sani manni firiidamii qaba. Rakkoon nyaataa haa jiraatu malee firiidamii hin qabu. Biyya kana erga dhufe kinoo haadha koo dubroo maara. Damoosni tiyya geenyaan boohuu malee natti hin kennan. Kinoo har'a erga damoosa kiyya 26 fudhadha. Akka biyya kanaatti 26 fudhadha. Har'a guyyaa meeqame asirratti naa kataba akka biyyaatti ta'e akka Itoophiyaatti donteen akka Arabaa akka Faranjiitti har'a guyyaa meeqa. Har'a guyyaa 3. Haalli rabbii isinitti agarsiisu guyyaa 10 ta'ee jira jechuudha erga damoosni kiyya darbe. Isaaniif gaariidha hin beektametti ganni isaaniif gaariidha bara. Amma kaleessa galgala maaliin jedhee sitti fakkaate erga otoo nyaatiin hin dura naannoo ramadaana kana keessa iyyeecha nyaachisuu hennaa namni du'aa'ee barbaadan koottaa'ee jedhee namtichi dhufee nu yaamee jechuudha nu hunda keenyaa yaameet iyyeechaaf laachuuf iyyeechaaf irra zikirii godhuu hennaa jedhe jennaan achumaanan birrii 5 silkii xiyya keessaa qaba kabaree silkii xiyya dudde dubbedha birrii 5 qaba anchi birrii 5 sa keessa na harkaa fudhatanii birrii 2 bichaa jira birrii 5 keessaa qaba birrii 5 silkii xiyya dudde dubbee jira. Selkii yeroo baay'ee achitti chaarjii godha ani mana isaaniitiin chaarjii godha intalli takka hin jirti intalli abaarreen takka na harkaa fudhatte keessa homaan dubbanne zooma jeeti anuu miskiina anuu hin qabu garuu haa ta'u jee birrii of harkaa qabu kennee amman jedheen atiin jedheen
amma isin soomaa jirtanii mitiin jedheen naan jedhe. Yeroo soomaa kana keessa ramadaana kana keessa seexanii hidhamtii mitiin jedheen naan jedhe. Jannanni banamaa miti naan jedhe jannanni banamtii mitiin jedheen naan jedhe. Maalumaaf akkasumatti janaa kennu diddanii na boojjistanii jedheen rabbiifu. Ani haadha dadhabduun qaba. Akkumaati haadha kee kana sarraatanyaa qaxartee haadha kee kanaaf dhiphattu kana anillee biyyatti haadhatu dadhabduun qaba. Haati biyya sun harka kiyya eeggatti. Waan hundaafuu anatu ana eeggatti. Maalumaaf damoozuma kiyya naa kennu diddee na boojjistaan jedheen rabbiifu jechuudha. Maalumaaf damoozuma kiyya naaf illaan. Kansileeshinii kiyya naa kenni yookaan biiroon na deebisi bakka ani minuma kana waan barbaadu damoozni tiyya hoo geesse jaan boohichaa hin fedhu jennaan hin kennanuu jedhan. Amma ammoo damooztii kanaa kenna jennaan boohicha. Ijoolleen ija tanaan tanaa'u ija baaseetii ija baasanii fudhasi galee fidi jedheeni. Kamu wazalan nagachin je samu wazalan jirtu erga yookiin. Eshi lubbu. Galee tiji. Anamma ija baasee tanan yeroo hunda jabaasee fuullee isaanii dhaabbadhee damooza tiyya fidaa jaan. Ijoolleen tanya maal gootiree haga arabni hoodha jettee ishiitti kennitutti hin dubbattu. Haga arabni nyaatu. Akkuma farda albasoo gajajam bakka ijoolleen tinya gajajam achittis gajam asittis gajajam hin jedhina arabni duutee dajjii tanarraa baddi malee mallaqa kee jiyaa hodhu siin hin jettu midhaan nyaadhu siin hin jettu si galee hin gajajamsina yoo isin fayyadinitti Oota keessanii keessattuu nyaanni rakkoon qabu nyaata isa nyaata yoo barbaadan hin nyaattu yoo barbaadan isa rakkoon qabu nyaata ofii keessanii barbaaddatanii nyaattu nyaata fi dhufne nu kan dhufneef damoosa waan ta'eef gaafa damoosni keessan ji'ini keessan ga'ee fuula anamma gaafa damoosni kan koo ga'ee damoosa keenya mana kana keessatti manni kun mana addaati dhugaa mana namaan addaati manni kun. Tiiti maaliif nyaata dhiisan dubartiin biyya arabaati galti yeroo baay'ee maaliif deessa irratti duuti maaliif dhibamtee fayyuu dadhabdi. Lubbuu nyaata dhiisaa hin jedhume nyaatarra kasi cannaqu birriidha lubbuu nyaatarra. Ijoolleen teenya bilxii ta'a goyoomina bakka bilxii ta'a. Nyaata waan matee firii barbaaddatanii Nyaata daakuu lubbuu laal ijoolleen teenya amma mana kana nyaanni hin jiru. Mana kana nyaati dhabame mana kana humtuu hin jiru. Mana kana akkana ta'e manni kun akkana kan jettu jira ijoolleen. Ani isinumatti itti fayyadama wallaadhe mana. Biyya arabaa kana keessatti nyaata bilchaatan gaafa dhabame nyaanni bilchaatan illee gaafa dhabame daakuun hin dhabamu. Ruuziin hin dhabamu. Waan biraa isinaa dhoowwatan waan biraa isinaa qollofatan waan biraa. Daakuma sanii bukeessanii daabboo biddeena galgala godhattee mana kee gaafa isaan irraa nyaatanii hafa isaanii nyaata kan keessa waan si fayyadu waa kee mana manyitaa kee godhattee nyaachuu waan bakka wannuma si fayyadu laaltee buskuutii chiibsiin hin jiraa. Tiitiyya. Fudhattanii of fayyadu birrii garuu giddii harkaa fudhattu nyaata fudhatta giddiidha. Laala tiitiyya waan isin hin jiru amma namni bisa dasara jirtan kun argina.